Ashama harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Najjoo fi Boojii Birmajiitii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 13 waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun dhaga'ame. Mootummaan amma masaraa jiru mootota Itoophiyaa darban irraa barachuu dadhabuudhaan umarratti gatii kaffaluuf taa'aa jedhan Piroofeesar Mararaan. Bahar Daarii fi Gondar buufatanii kan jiran buqqaatonni Sudaan 1,000 ol ta'an rakkoo hamaaf saaxilamuu himan. Itoophiyaan daandiiwwan Sudaan waliin wal quunnamsiisuu daangaa irratti cufuu beeksifte. Kibba Itoophiyaatti naannolee haaraa hundeeffamanii fi dhimmi ramaddii magaalotaa teessoo waajjiraalee bulchiisaa komii kaase. Kaadhimamaan pirezidaantii Ikwaadoor duula filannoo irratti ajjeefaman. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Najjoo fi Boojii Birmajiitii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 13 waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun dhaga'ame. Mootummaan Bilxiginnaa akkuma sirnoota abbaa irree kanneen biroo afaan qawweetti amanuun yeroo adda addaatti ilmaan Oromoo jumlaan ukkaamsee gara leenjii waraanaatti geessaa jira. Haa ta'u malee ilmaan Oromoo utuu beekanis ta'e hin beekin qawwee sirnichaa baachaa turan mootummicha ganuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru. Haaluma kanaan gaafa hagayya 7 bara 2023 miseensonni waraana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa baay'inaan 13 ta'an godina Wallagga Lixaa bulchiisa magaalaa Najjoo fi aanaa Boojii Birmajii magaalaa Biilaa irraa waraana bilisummaa Oromootti makamuun dhaga'ameera. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen 2 magaalaa Najjoo irraa yoo dhufan loltoonni 11 ammoo magaalaa Biilaa irraa akka ta'e odeessi argame ni ifoomsa. Kana malees qawwee Turkii 11, isnaayiperii 1, dachaatuu 1, rasaasa 1,310 fi boombii harkaa 14 mooraa waraanaa Bilxiginnaatii fidanii dhufuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin gabbisaniiru. Mootummaan amma masaraa jiru mootota Itoophiyaa darban irraa barachuu dadhabuudhaan gatii kaffaluuf taa'aa jedhan Piroofeesar Mararaan. Siyaasa Itoophiyaa keessatti adda durummaadhaan maqaan isaanii kan ka'uu fi dura taa'an KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimmoota haala yeroo ilaalchisee gaazexaa Riippoorter jedhamu irratti yaada suur-sagaleedhaan kennaniiru. Yaada isaanii keessatti ilaalcha gama humnoota Amaaraa irraa dhiyaatu hubannaa isaan ittiin mootummaa Itoophiyaa ammaa kana ilaalan irratti yommuu dubbatan mootummaan kun mootummaa abaa'ooti warri jedhan tapha siyaasaa of jalaa balleessuuf yoo ta'e malee bu'aa isaan argatan hin jiru jedhanii maqaa Oromoo balleessuuf qofa jechoota dogoggoraatti dhimma ba'anii kan haasa'an bu'aa siyaasaa isaaniif fidu hin jiru jedhaniiru. Mootummaan masaraa jiru uummata Oromoo of jalatti to'adha jedhee xiyyaaraa fi dirooniin utuu hin hafiin duula waraana Oromoo irratti banee jiraachuu utuu beekanii mootummaa kanaan mootummaa Oromooti jechuun cubbuudha jedhu hayyuun kun ilaalcha dogoggoraa fi saboota walitti buusu kana furuuf mari'achuu qofaatu furmaata akka ta'e akeekaniiru. Haala humnoota siyaasaa biyyattii irratti yaada kennaniin mootummaan Itoophiyaa paartilee mormitootaa morman ijaaree daandii furmaataa baqachaa akkuma ture ammas daba kana ittiin fufuudhaan rakkoo akka hin furamne taasiseera jedhan. Waldhabbiin kan furamu bakka qaamni sadaffaan warra waldhabe lachuufuu amanamu jirutti ta'uu kan ibsan hayyuun siyaasaa kun Biltsiginnaan qaroo of fakkeessee kan nuti yeroo dheeraaf gaafataa turre maqaa marii biyyaalessaa jedhu fudhatee bakka abbaan dhimmaa hin jirretti qofaasaa koomishinii hundeessee burjaajii uumaa jira jedhan. Koomishiniin marii biyyaalessaa kun garuu dhiibbaa paartii Biltsiginnaa jalaa ba'ee furmaata fiduu hin danda'us jedhaniiru. Haga ammaattis koomishinichi waltajjii marii tokkollee uumee kallattii furmaataa hin akeekne jedhan. Mootummaan amma aangoo qabatee biyyattii bitaa jiru mootota Itoophiyaa darban irraa barachuu dadhabuudhaan dhumarratti gatii ulfaataa mootonni darban kaffalan kan caalu kaffaluuf taa'aa jedhan. Haalli amma mootummaan Itoophiyaa itti deemaa jiru nagaa waaraa fi sirna diimokiraasii fiduu akka hin dandeenye simaniiru. Sirna siyaasaa hunda haammatee uumuudhaan mootummaan hunduu irratti waliif galu yoo ijaarame malee haala amma Biltsiginnaan itti deemu anatu aangoo qaba, anatu qaroodha, anatu humna qaba jechuudhaan falli dhufu tokkollee hin jiru jedhan. Biltsiginnaan humnaa fi dandeettii ittiin Itoophiyaa gara fuulduraatti deemsisuu hin qabu kan jedhan Piroofeesar Mararaan wal ajjeesuurraa gara waliin mari'achuutti deemuudhaan furmaanni dhufuu danda'a jedhan. Dhimma fooyya'insa heeraan wal qabatee gaaffii isaaniif dhiyaateef yommuu deebisan heerri fooyya'uu akka danda'u akeekanii kunis ta'uu kan danda'u garuu marii fi waliigalteedhaan akka ta'uu qabu himan. Itoophiyaa keessatti garuu wanti barreeffamaan jiruu fi kan hojiidhaan mul'atu faallaadha kan jedhan hayyuun kun kanaafis akka fakkeenyaatti kan kaasan olaantummaan seeraa kan heera irratti barreeffamee jiru
kabajamuu dhabuudhaan hoogganoonni ABO fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo biroo kanneen manni murtii bilisa baasee fi himanni irra hin jirre mana hidhaatti ukkaanfamanii kaa'amuudha. Aangawoonni mootummaa nama barbaadan hidhanii nama barbaadan ajjeesuuf mirga yeroo qabaatan keessatti olaantummaan seeraa kabajamuu akka hin dandeenyes ibsan. Itoophiyaa keessatti qoqqoodaan aangoo mootummaa hin jiru jedhanii kun ammoo manni murtii, boordiin filannoo fi qaamonni mootummaa biroon aangoo akka hin qabne taasisuu isaa dubbatan. Mootummaa fi dhaabbileen mootummaa qabeenya nama dhuunfaa ta'aniiru jedhan. Mormii fi deeggarsa sirna federaalizimii irratti ka'u irratti yaada kennaniin humnoonni gara lachuu kan akka sirnichi diigamuu fedhanis kan akka sirnichi turuu fedhanis waan hin jirre irratti wal loluu jedhanii garuu federaalizimii sabaa fi afaan irratti hundaa'e hojiitti hin hiikamu yoo ta'e Itoophiyaan amma jirtu kun diigamuu dandeessi jedhan. Sirni durii deebi'ee nuuf haa dhufu warri jedhan Itoophiyaa diiguuf deemuu jedhaniiru. Kibba Itoophiyaatti dhimmi naannolee hundeeffamanii fi ramaddii teessoo waajjiraalee mootummaa komii kaase. Jiraattonni naannoo haaraa hundeeffamee naannoo kibba Itoophiyaa fi godina Kambaataa Xambaarroo wixinee ramaddii magaalota teessoo waajjiraalee bulchiisaa dhiyaatee wal qabatee mormii kaasan. Jiraattonni godina Gaamoo fi magaalaa Arbaa Minci kan mana maree Federeeshinii ji'a adoolessaa keessa naannoo kibba Itoophiyaa jalatti akka galan sagalee guutuun hundeeffaman oduu magaalli guddoon godina Walaayittaa kan taate Walaayittaa Sooddoon magaalaa guddittii naannichaa ta'uuf jirti jedhuun wal qabatee odeeffannoo deemaa jiruun mormii hiriira ba'aniiru. Maanguddoon hawaasa Gaamoo Saadiqaa Simee jedhaman yaada barruu biyya keessaa Addis Istaandard jedhamuuf kennaniin mormiin sanbata darbe eegale kun itti fufuun kibxata darbe jiraattonni magaalaa Arbaa Minci mana jireenyaa isaaniitii osoo hin bahin oolaniiru jedhe. Iddoowwan garaagaraa gabaa beekamaa buubbuu meedaa dabalatee cufamanii oolaniiru. Waajjira hundeeffamuuf deemu walqixxummaa kan hin qabnee fi of fuulduraafis gaaffii kan kaasu ta'uu ibsuun jiraattota keessatti komii uumuu himeera. Jiraataan godinichaa biraa komiin jiraachuu mirkaneessuun filannoon hiree murteeffachuu yeroo godhametti Arbaa Minci magaalaa guddoo naannichaa taate abdiin jedhu kan kennamee ture ta'uu himeera. Akkaataa jiraataa kanaatiin murteen sanada miliqee ba'e kan irratti jiru kun seenaa fi aadaatiin dogoggoradha jedheera. Hiriirri adeemsifame kun nagaa ta'uu ibsuun haa ta'u malee aanaa Qucaa magaalaa Salaambarriitti jiraataan tokko dhukaasa poolisiitiin ajjeefamuu maddeen lamaanuu mirkaneessaniiru. Naannoon kibba Itoophiyaa kun Walaayittaa, Oomoo Kibbaa, Geedi'oo fi Goofaa fi aanaa addaa 5 jechuunis Burjii, Baaskeetoo, Aalee, Ammaaroo fi Daraashee kan of keessaa qabu yoo ta'u naannoo 13ffaa ta'uun filannoo hiree murteeffachuu guraandhala 6 bara 2023 geggeeffameen ijaarame. Haaluma wal fakkaatuun godina Kambaataa magaalaa Duraameetti haala hundeeffama magaalaa guddoo naannoo giddugaleessa Itoophiyaatiin wal qabateen mormiin adeemsifameera. Haadiyyaa, Halaabaa, Kambaataa, Xambaarroo, Silxee fi aanaa addaa yaamii haala hundeeffama magaalaa guddoo akka geeddaramu sagalee isaanii dhageessisuun mormaniiru. Qondaalota olaanoo saba sablammootaa fi uummattoota kibbaa sadaasaa eegalee piroojeektii kana irratti mari'achaa turaniiru. Haa ta'u malee wixinee miliqee ba'ee akka mul'isutti murteen kun godina tokko deeggaruun kan raawwatamedha jechuun keessumaa jiraattonni godina Kambaataa Xambaarroo mormaniiru. Bahar Daarii fi Gondor buufatanii kan jiran buqqaatonni Sudaan 1,000 ol ta'an rakkoo hamaa keessa jiraachuu himan. Walitti bu'iinsa humnoota hidhatanii naannoo Amaaraa keessa socho'an Faannoo jedhamanii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti torban kana eegaleen jiruu fi jireenyi hawaasa naannichaa akka yaaddoo keessa galuun himamaa jira. Waraana keessoo kan Sudaan waggoota dheeraaf ture dhiyeessuun karaa matammaa nageenyaa fi tasgabbii barbaacha gara Itoophiyaa kan seenan buqqaatonni Sudaan yeroo ammaa kanatti rakkoo hamtuuf saaxilamuu himaniiru. Keessattuu Bahar Daarii fi Gondar keessatti dukkaanni daldalaa, hoteelonnii fi dhaabbileen tajaajila hawaasaaf kennan guutummaatti cufamuu wal qabatee buqqaatonni naannoo kanatti argaman waa nyaatan illee dhabuu dubbataniiru. Haa ta'u malee koreen labsii hatattamaa ibsa kaleessa galgala baasee magaalaa guddoo naannichaa Bahar Daar dabalatee magaalota 6 keessatti guyyaa har'aa hagayya 10 bara 2023 eegalee tajaajilli kamuu akka eegalu beeksisee ture. Itoophiyaan daandiiwwan Sudaanii wajjin wal quunnamsiisan daangaa irratti cufuu beeksifte. Humnoonni Amaaraa Faannoo jedhaman erga kallattiidhaan mootummaa waliin lola seenanii as akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 23 bara 2015 irraa eegalee daandiin gara Sudaan geessuu fi Sudaan irraa gara Itoophiyaa geessu cufamuunsaa dhaga'ameera. Daandiin Sudaanii fi Itoophiyaa wal quunnamsiisu karaa matammaatiin kan jiru kan sababa lola Sudaan keessaatiin buqqaanii gara Itoophiyaa ittiin seenaa turan yeroo ammaa kana sababa lola Itoophiyaa keessaatiin cufamee raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaatiin eegamaa akka jiru ibsameera.
Daandichi akka cufamu kan taasifame lola raayyaa ittisa biyyaa fi faannoo gidduutti geggeeffamaa jiru sababa godhachuudhaan maqaa buqqaatotaatiin qaamonni rakkoo uuman akka hin baanee fi akka hin seenne gochuuf akka ta'es ibsameera. Ammaan dura lammiileen Sudaan lola biyyattii keessatti geggeeffamaa jiru baqachuudhaan namoonni 60,000 caalan gara Itoophiyaa seenanii turuun gabaafamaa tureera. Guyyaa daandiin Matammaa kun cufamee booda garuu namuu seenaa akka hin jirre ibsameera. Kaadhimamaan pirezidaantii Ikwaador duulana filadhaa irratti ajjeefaman. Miseensa paartii biyyaalessaa Naashinaal Assembilii jedhamuu kan ta'an Fernaandoo Vilaaveensiyoo magaalaa kaaba biyyattii Kwaayitoo jedhamtu keessatti duula filannoo geggeessanii wayita ba'aa jiran rasaasaan rukutaman. Wayita isaan konkolaataatti seenuuf jedhan namni wayii dura goruun adda keessa rasaasaan rukutee ajjeese jedha miseensi duula filannoo qondaala siyaasaa kana waliin geggeessaa ture tokko. Pirezidaantiin biyyattii amma aangoorra jiran Guwaalimoo Laasoo taatee kana booda akkas jedhan yakki kamuu gaafatama malee bira hin darbamuu jedhan. Kanneen ijaan argan qondaalli siyaasaa umurii waggaa 59 Vilaaveensiyoo adda isaaniirra yeroo 3 rukutamuu himan. Abbaan alangaa waliigalaa biyyattii namni dhuunfaa kaadhimamaa pirezidaantii kana ajjeese dhukaasa eegdotaan itti banameen erga madaa'ee booda du'uu ibse. Dhukaasa banameen namoonni biroo 9 miidhamuus ibseera. Poolisoonni kanneen miidhaman keessatti argamu. Filannoon pirezidaantummaa inni marsaa jalqabaa hagayya 20 bara 2023 geggeeffamuuf karoorfamee ture. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib laayik gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.